Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti mo'anne Mallasa Dirribsaati. Koreen qindeessituu mana lubummaa Ortodoksii Oromiyaa guyyoota 30 keessatti caaseffamni yoo raggaasifamuu baate fedhii uummataa kabachiisuu fi tarkaanfii itti aanutiin jedhe. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii naannoo Oromiyaa Afaan Oromoon tajaajilamuu dhabuun amanticha keessa dheessaa jiraachuus jedhamee jira. Namoomsa Admaasuun guutuu gabaasa kanaa isinitti hima. Abbaa ilma hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Manni amantaa kiristaanaa kan bu'uureffamte mootummaa Waaqayyoo dhala namaatti lallabuu fi dhaaltuu mootummaa Waaqayyo gochuu fi jedha ibsi mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa kennite. Kana galmaan ga'uuf ammoo afaan 72 tajaajila akka eegalte yaadachiiseera ibsichi. Manni lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa akka hundaa'u sababoonni dirqisiisan 8 tarreeffamaniiru. Hordoftoota amantichaa sababa afaan isaaniin tajaajilamuu dhabuun mana amantaarraa dheessan miiliyoonaan lakkaa'aman deebisuufis filannoon jiru mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa bu'uuressuun jedhameera. Tokko uummanni naannichaa fi afaan Oromoo kan dubbatan harki caalaan uummata biyyattii kan haguugan waan ta'eef. 2 teessumni lafa ishee naannoo tokko qofaa malee naannoowwan biroo waliin waan wal daangessuuf. 3 poolisiin barnoota naannichaa fi afaanni hojii mootummaa naannichaa afaan Oromoo waan ta'eef. 4 kutaan biyya keenyaa hundaa fi biyyoota ba'a Afrikaatti afaanni Oromoo kan dubbatamu waan ta'eef. 5 akka biyyaatti afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'uuf dhiibbaan uummataa bal'aan geggeeffamaa waan jiruuf. 6 baroota darban hir'inni amantoota keenyaa naannoo keessatti mul'ates waan ta'eef. 7 manni kiristaanaa akka alagaatti iddoo isheen itti ilaalamaa jirtu ilaalcha akkasii jiru naannoo keenya keessa waan ta'eef. 8 luboonni, daaqunoonni, barsiisonni fi tajaajiltoonni dhalattoonni naannoo xiqqoon kan keessatti argamanii fi tajaajila dhaloonni si'anaa kun barbaaduun tajaajiluudhaaf kan wal hin simnee fi tajaajiltoonni jiranis afaan hawaasichaa waan hin beekneef. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa naannoo Oromiyaa dhalli namaa hundi mana amantichaatti walqixa akka ilaalaman ni amanu jedha ibsi kenname. Jijjiirama caasaa mootummaa waliin manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo caaseffama haaromsaa fi fooyyessaa akka turte himameera. Koreen qindeessituu waajjira mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa caaseffamni kun guyyaa 30 keessatti akka ragga'uuf gaafachuun yoo kun ta'uudhaa baate gara tarkaanfii itti aanutti akka ce'amu akeekkachiiseera. Waajjirri kun kan yaadachiisu miseensonni qulqulluu Sinodoosii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Ethiopia kanaan dura yeroo adda addaa rakkoo mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Ethiopia naannoo Oromiyaa keessatti jiru kan furu ijaarsa caasaa kana guyyaa 30 keessatti murteessee akka nu beeksisu ni gaafanna. Bu'uura walitti ibsameen yaa'iin qulqulluu Sinodoosii guutuun walitti qabamee yoo nuuf hin murteessu ta'e rakkoo mana kiristaanaa furuudhaaf amantootaaf tajaajila ga'aa kennuudhaa fi deebii isaaniis deebisuuf akkasumas gaaffii mirgaa amantootaaf laatameef tajaajila kennuudhaaf amantoota wajjin mari'achuudhaan tarkaanfii barbaachisaa akka fudhannu ni beeksifna. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii fi tajaajiltoonni sadarkaa garagaraan jiran akkasumas qaamonni dhimmichi ilaallatu hundi milkaa'ina mana lubummaa Ortodoksii Oromiyaa akka tumsan koreen waamicha dhiyeesseera. Manni lubummaa Ortodoksii Oromiyaa gufannaa malee haala hojiirra oolurratti qofaa xiyyeeffannaa jiran liqaa ilaaf qasiis Balaay Makoonnin. ከዚህ በኋላ እንዴት ይፈጸም የሚል ብንነጋገር kana booda akkamitti hojiirra ooluu qaba isa jedhu irratti qofa waliin dubbanna. Gaaffiin inni guddaan gufannaa malee haala ittiin hojiirra ooluu danda'udha. Malaaka Gannat Qomoos Abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa ammoo afaan Oromoo bataskaana kan seenne gochuu fi bishooftuutti duulli nurratti gaggeeffameera jechuun dhiibbaa amantoota afaanicha dubbatan irratti godhamaa jiru ibsani. Bishooftuu Abuune Gabra Manfas Qidduus Beetakristaan
ቢሾፍቱ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እዚው ከተማ ማዕከል ከተማው መሃል magaalaa Bishoftuu mana amantaa kiristaanaa Abuuna Gabra Manfas Qidduus jedhamu keessatti ijoolleef leenjiin daaqonummaa kennamaafii ture. Bulchiinsi godina Shawaa Ba'aa hojii badaa keessa jiruu fi manni amantaas harka diinaatti kufuun yoo isaaniif gale jennee ijoollee barsiisaa jirra. Ijoolleen kun gi'iiziin utuma leenji'anii yoo xiqqaate baatii lamatti yeroo tokko afaan Oromoon qiddaasiin akka jiraatuuf jennee nama afaan Oromoon leenjisu ergine. Xumurarratti eebbisiisuuf yoo dhaqnu gamaa fi gamanaa walitti labsanii bilbilaan waliin ga'an afaan Oromoo mana qulqullummaa seenuuf ika jedhanii watwaatanii jarri safuu hin beekne afaan Oromoo mana qulqullummaa galchuufi jedhanii nutti duulani. ኃላፊነቱን ስለሚረከቡት እየተለማመዱ እንዲሄዱ ብለን ልጆቹን ኦሮምኛ ቅዳሴ የሚያሰለጥን ላክ ነው። ሁሉም ሰዎቹ ተማሩ፣ አባቶች መዱ አሰለጠኑ፣ እኛም ሄድን። ከዛ በኋላ ተደዋወለ፣ ተቆላለፈ። Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa waan taatee fi manneen amantaa Ortodoksii hunda keessatti afaan Oromoon kadhannaan akka gaggeeffamu goona jedhan Malaaka Gannate Qomoos Abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa. አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ነው። አዲስ አበባ ደግመዋለሁ። Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati. Irran deebi'aa Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati. Manneen amantaa Ortodoksii Finfinnee jiran hunda keessatti afaan Oromoon qiddaaseen yoo gaggeeffame manni amantaa maal taati? Kanaafuu afaan Oromoon magaalaa guddoo keenya keessatti qiddaasee gaggeeffanna. Dhimma kanarratti sodaanis atakaaroonis hin barbaachisu. Akkuma afaan Amaaraan, afaan Tigree fi afaan Gi'iiziin qaddasamu afaan Oromoonis qaddafachuu barbaanna. በዋና ከተማ Irreecha Finfinnee uummanni miiliyoona 5 hanga miiliyoona 10 ta'u irratti hirmaatu milkeessuu fi qeerroo fi qarreen Oromoo xiyyeeffannoo addaanii hojjechuu akka qabanii dhaamame. Waltajjiin marii milkaa'inaa kabajaa irreecha Finfinnee irratti xiyyeeffatee Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa Labuutti taa'amee jira. Waltajjii irratti irreechi Finfinnee waggoota 150 booda deebi'uun Oromoof injifannoo guddaadha jedhan qindeessitoonni qeerroo kutaa magaalichaa fi hirmaattonni marichaa. Hunduu uffata aadaan faayamee faajjii sirna gadaan miidhagee dhiyaachuu akka qabus dhaamamee jira. Milkaa'ina sirnichaa fi keessattuu qeerroowwan Finfinnee gahee olaanaa bahuu akka qabanis himanii jiru. Yihuun Ingidaatu gabaase. Ayyaanni Ashandaa magaalaa Finfinnee galma Barkumeetti kabajame. Sirna kabaja ayyaanichaa irratti dhalattoonni naannoo Tigraay fi jiraattonni magaalaa Finfinnee hedduun argamanii jiru. Kantiibaa Tananee magaalaa Finfinnee Taakkala Uumaa wayituma kana akka jedhanitti ayyaanni sabootaa fi sablammoota waliin kabajuun faayidaa guddaa qaba. Tokkummaa uummattoota biyyattii kan cimsu ta'uu eeranii beekamtii addunyaa irratti akka argatu siin gargaara jedhanii jiru. እንኳን ንባለ ሸንዳን በሰላም ጻፍኩም Shamsiyaa Nashuutu gabaase. Teknooloojiin Afrikaa Digital Marketing Services jedhamu daldala ammayyaa teknooloojiidhaan deeggarame diriirsuuf dandeessu ifatti baname. Teknooloojii kana dargaggoota Oromiyaatu bane. Shamsiyaa Nashuu bal'insa isinitti himti. Teknooloojiin Afrikaa Digital Marketing jedhamu daldala ammayyaa teknooloojiidhaan deeggarame diriirsuuf dandeessisu qabatee ifatti baname. Teknooloojiin haaraan kun oomishaa fi fayyadamaan iddoma jiranitti tajaajila barbaadan argachuu kan dandeessisudha jedha. Hundeessaa fi miseensa dhaabbata teknooloojii Afrikaa Digital Marketing keessaa tokko kan ta'e dargaggoo Abdiisaa Baancaa. Tajaajilli inni kennu dhaabbilee daldalaatii fi hojii salphisuu akkasuma immoo rakkoowwan teknooloojii biyya kana keessa jiru hiikuu akkasuma immoo tajaajiloota
qaamni kamuu namni kamuu bakkuma jiru taa'ee tajaajiloota garaagaraa bitatu gurgurachuu walumaa galatti giddugala gabaa jechuudha. Teeknooloojii kanaan namni kamiyyuu filannoo ga'aa waliin yeroo maallaqaa fi humna isaa qusate tajaajila argachuu danda'a jedhu ogeessi ICT obbo Adam Wariyoo. Warri waa oomishu gatii bareedaadhaan akka gurgurachuu danda'u kabitatullee gatii bareedaadhaan gatii madaalaa ta'e walitti kompeerii godhee madaaleetiin gatii barbaachisaa ta'een iddoo kiisii isaa irraa baaseetiin iddoo hin ciramiin bitachuu akka inni danda'udha jechuudha objektiiviin kennaa. Daldalli biyya keenyaa haala kanaan yoo gaggeeffame diinagdee biyyaa guddisuu fi carraa hojii bal'aa uumas jedhu ogeessonni teeknooloojii kunneen. Waa'ee gara teeknooloojii kanaan baratanii fixatu jira. Isaanii oomisha kalaqa isaanii achirratti fiduu danda'anii isaanuyyuu ejentii ta'anii waan kanarratti hojjechuu danda'anii. Hawaasni bakka jiru waan barbaadu namni tokko magaalaa Shaashamannee irra taa'ee yookiin immoo Naqamtee irra taa'ee gara Finfinneetitti dhufee tajaajila barbaadu barbaacha rakkachuu irra achuma iddoo jiru taa'ee waan barbaadu erga filatee booda waan filate san yoo fedhe as dhufee ofii fudhachuu yoo barbaade immoo nuti akka isaaf ergisiifnu gochuu danda'a jechuudha. Kun immoo ikonoomii biyya dargaggootaaf hojii uumuu yeroo ammaa addunyaa irratti dargaggootaaf hojii uumuudhaan gahee olaanaa kan qabataa jiru gabaa dijitaalawaa kana yookiin dijitaal maarketiidha jechuudha. Dhaabbanni teeknooloojii Afrikaa dijitaal maarketing kun humna dargaggoota hedduu qabatee hojiitti seenuudhaaf qophii isaa akka xumure ogeeyyonni ICT kunneen dubbatanii jiru. Dargaggoonni qabeenya naannawaa isaanii jiru fayyadamuun jiruu fi jireenya isaanii fooyyessuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu akka qabanii dhaamame. Kun kan ibsame konferansii waldaa dinagdee dargaggoota baha Oromiyaa magaalaa Hararitti adeemsifame irratti Udii Musaa dabalata qaba. Konferansii waldaa dinagdee dargaggoota baha Oromiyaa magaalaa Hararitti adeemsifamaa jira. Dargaggoonni Oromoo jireenya baqaa dhiisanii biyya isaanii irratti hojjetanii jijjiiramuu akka qabanis hirmaattonni konferansii kana dhaamanii jiru. Dubartiin teenya ijoolleen amata kudha 8 cufa gabra godhanii amma gabraatiitu manneen Yaman cufa jira jechuudha. Dargaggoon baharratti kan nyaata jechuudha. Waan kanaaf karaa kana deemuurra 10 20 kaasiin karaa kana deeman san yoonii fi gettaa'anii khillee daabboo asitti gurguran abbaa qabeenyaa ta'an. Waraana hirmaatu, barnoota hirmaatu, hojiitti hirmaatu, mootummaa jedhanii haala jiruu dhufuudha wanni hin dhaamuuf. Waldaan dinagdee dargaggoota baha Oromiyaa fayyadamummaa dargaggoota gama hundaan mirkaneessuudhaaf qarshii miliyoona 2.7 qabatee ciminaan socho'aa akka jirus himeeti jira. Waldayni keenya irraan tana nama 3,000 irra dhaqaa jira jechuudha. Guyyaa 7 keessatti miliyoona 2 fi 100,000 fi 33 galfanne jechuudha. Waldayni keenya kan irratti ejjeta isaa dhaabuu taa'u nama 3,000 irraa gara nama 5,000 akka dabarruudha. Akka wanni nuti sossaanuun miliyoona 7 fi 500 irra dheeytu jennee yaanne